Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa bitootessa 30 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 21 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu gareeleen mormituu Itiyoophiyaa keessaa mootummaan labsii yeroo hatattamaa yeroo isaa dheeressuu mormanii jiran. Seeratumtoonni yookaan immoo miseensonni mana maree Itiyoophiyaa kaagara baatiilee ja'aatiif biyyattiin ittiin bulaa turte labsii yeroo hatattamaa baatiilee 4 kabroodhaaf dheeressuusaa beeksisee jira. Giifti duree yookaan haati warraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets dubartoota biyyoota addunyaa adda addaarraa dhufan 13f badhaasaa dubartii gootaa kan sadarkaa addunyaa kennanii jiru. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Miseensi paarlaamaa Itiyoophiyaa duraaniif pirezidaantiin kabajaa ka paarlaamaa guutummaa Afrikaa haala ittiin mariin paartiilee mormituuf paartii mootummaa gidduutti geggeessamaa jiru qeeqanii jiru. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeetti. Labsiin yeroo hatattamaa baatileetti dabalaa 4f akka dheeratu manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa murteesse. Hoogganoonni biyyattii labsiin kun dheerachuun maaliif akka barbaachise ibsaa turan gabaasaa Iskindar Fireew namoota dhiyeessa. Baatiilee ja'aaf ittiin hojjetamaa ture labsiin yeroo hatattamaa baatiilee 4 kabroodhaaf akka dheeratu manni maree bakka bu'oota Itiyoophiyaa walgahii idilee arra geggeeffate irratti murteesse. Kan walgahii kanarratti argaman itti gaafatamaan waajjiraa koomaandii poostiif ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa dheereffamuu labsii yeroo hatattamaa kanaaf dhimmoota sababaa ta'an mana mareef ibsuu isaanii maddeen oduu mootummaa Itiyoophiyaa gabaasanii jiran. Baatiilee ja'an dabran keessatti nagaaf tasgabbii aga tokko argame sadarkaa hin fonqolchamnerra geessisuudhaaf akkasumas immoo rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii tokko tokko keessatti mul'atan to'achuudhaaf ta'uu kan hubachiisan ministerichi uummanni biyyattii labsiin hatattamaa kun akka dheeratu fedhii qabaachuusaas ilaalcha keessa gashinee jirraa jedhanii jiru. Manni marees wixinee labsii kan akka labsiin yeroo hatattamaa sun dheeressamuuf dhiyaate eega qoratee booda sagalee guutuudhaan raggaasisuusaa maddeen koorporeeshinii biroodkaastingii Itiyoophiyaa gabaasanii jiran. Akka heera Itiyoophiyaa keeyyata 93 labsii tokko raggaasisuudhaaf manni maree sagalee deeggarsaa 3 keessaa harka 2 kennuu qaba. Aangawoonni Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kana dheeressuun maaliif akka barbaachisu dubbataa turan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny dhiyeenya walgahii mana maree biyyattii irratti ibsa kennaniin haalawwan akka humnoonni nageegumsaa biyyattii ajaja tokko jalatti qindaa'anii hojjetan gaafatan guutummaatti hin dhabamne jechuudhaan dubbatan. Haalawwan kana keessaa tokko akka fakkeenyaatti innaa ibsanis አንዳንድ ቦታዎች የሚታዩ ግጭቶች በአውራ ጎዳናዎች መኪና አስቆሙ መዝረፍና መስተዋቶችን የመስበር jeequmsi fulata tokkommo mul'atu. Akka karaa gugurdaa irratti makiina dhaabanii saamanii daawwitillee cacaccabsanii fulata tokkollee taatu barnoota jeequuf hojiin hojjetan. Manneen nama keessatti ammoo wanta tokko adda darbachuutti mul'ata. Rakkooleen akkana tunin fulata tokko keessa mul'attullee uummata keenya waliin mari'anne waan akkana kana dhaabuu fi hojii dabalataatti hojjetamuu male. Waan akkana kan laalleetiin yoo labsitan ammallee marroo tokko duratti dheeressine nagaa akka malee amansiisa ta'eef hundi qabaachuun waan uummati keenya jechuu jiru ta'uusaa hubanne. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 28 bara 2009 kan labsame labsiin yeroo hatattamaa kun yeroon isaa xumuramuudhaaf ennaa torban tokko hafetti ammas akka baatiilee 4 kabroodhaaf dheeressamu manni maree biyyattii murteesse. Labsii yeroo hatattamaa kana jalatti agammaatti shakkamtoonni 20,000 ta'an kanneen jeeqamaaf okkaratti hirmaatan jedhaman hidhamanii tursiisuurra akka sirreessamanii gara hawaasaatti dabalaman taasifamuu isaanii boordiin qorannaa labsii yeroo hatattamaa beeksisee jira. Akka ibsa boordii kanaatti kanneen bulchiisa naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Kibbaaf magaalaa Finfinnee keessaa qabaman shakkamtoota 26,000
130 yoo ta'an kanneen keessaa namoonni 475 gorsaan gallakkisamanii jiran 4,996 immoo adda baafamanii kaseeratti dhiyaatan jiran ta'uunsaa beeksisee jira. Boordichi kanneen 20,650 ta'an randeebiyaa 659 ta'an immoo leenjii fudhatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jedhee jira gabaasaan boordichaa. Uummati Itiyoophiyaa labsiin yeroo hatattamaa itti haafufu jechuun ragaa mootummaan dhiyeesse tuffii uummataaf jirurraa ka madde jechuudhaan hoogganaan garee mormituu gamtaa madirak Piroofeesar Bayyana Pheexroos qeeqaniiru. Yeroo labsii yeroo hatattamaa dheeressuuf sababaaleen tarreeffaman walii isaanii kafaallessu ta'ullee dubbatan. Biyyi ajaja waraanaa jala taa'e tasgabbiitu bu'e jechuun nu yaaddessaa jedhan. Kana akka bu'aa argameetti hin fudhadhu ka jedhan Piroofeesar Bayyanan dirqisiisanii bu'aa argame akka sababaatti fudhachuun isaanii nama ajaa'iba jedhaniiru. Labsiin sun bu'aa gaarii galmeessiseera jechuun gama kaaniin immoo kutaalee biyyattii hanga tokko keessa rakkoo nageenyaatu jira jechuun labsii sana dheeressuu waliin ka wal faallessuu jedhaniiru. Paartileen poolitikaa kanneen biroon murtiin torbee mootummaaf paartiin biyya bulchuu murteessan haala siyaasaa biyyattiirra dhiibbaa kaa'ee jira jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsiin kun akka dheeratu kan murteesse har'a ture. Giifti dureen Yuunaayitid Isteets Malaaniyaa Tiraamp badhaasa gootummaa dubartii ka sadarkaa addunyaa jedhu dubartoota 13 naannoo addunyaarraa dhufanii badhaasanii jiran. Badhaasa kaleessaa sana akka kennan dubartoonni cimina isaanii gama hooggantummaa, mirga namaa, dimookiraasii, qixxummaa saalaaf dandeettii dubartii cimsuuf godhaniin ta'uun beekamee jira. Gabaasaa Niik Ching soraa dhiyeessa. Ameerikaan baran dubartoota hojii guurdoo jajjabduu hojjetan jette hedduu badhaafte. Tan keessa tokko dubartii kiristiyaanaa biyya Siiriyaati. Barana hawwaniif ijoollee dubaraa musliimaa fi kiristiyaana biyyi keessa baqatan. Qabsaa'ota mirga namaa akka hawwaniif ijoollee dubaraa lola Iraaqeetiif Yemen dura dhossaniitiin karaa jarii lola dura baqatuun qajeelchaniifa. Dhaabbilee mootummaan ta'in hawwaniif ijoollee dubaraa dubrummaa isaaniitiin rakkatan qarqaaranii demokiraasii guddisan. Dubartii miseensi waraana damee Afrikaa keessatti nagaa eegdufaatti badhaafame. Haati warra pirezidaantii Ameerikaa Malaaniyaa Tiraamp tan irratti dubartoota 13 hojii akkanaa hojjetan badhaafte. Together with the international community, the United States must send a clear message that we are watching. Akkana jetta haati warra hawaasa addunyaa waliin taaneetiin United States egeree qulqullitti erga qulqullitti qubum qabna argumaat jira jechuu malte. Tanaaf dubartoota hojii jajjabduu hojjetan warra ofii qarqaaruu hin dandeenye qarqaaraniitiin jijjiiran fidan jajjabeessinaa jedhe. Warra dhufee badhaasa hin fudhatin keessaa tokko dubartii Veetnaam ta'a Maader Maashruum yookaan Haadde Abbaa Marqoo jedhanii maqaa baasaniif onkololeessi dabree jalqabaniidha jirti. Demokiraasii biyyisii keessa guddisuuf hojjette. Nataaliyaa Ponko Deloone marroo 3 asiidii itti naqaniitiin gubane sunum dandamatte. Iyyuu iyyite akka warri asiidiin nam gubkuun adabam tolchite. Nam hojii akkasii hojjete biyyisii keessatti ganni 50 adaban. Veroonikaa Simaagu dubartii biyya Paapaa Niw Giiniiti walqixxummaa dubartoota biyyu fiitii falmite. Tanumaan badhaafamte. I am fighting for equality, gender justice in my country. Akkana jettisiilleen walqixxummaa haga dubartii biyyitiyyaatiif qabsaa. Walqixxummaa fi haqa dubartii biyyitiyyaatiif qabsaa. Yoo cufa oom akkana arga rakkoo akkanaa hedduu jiraa jette. United States eegii sagantaa dubartootaan jajjabeessan ka akkana hojjechuu jalqabde ganna 10 keessatti dubartoota 100 biyyi 60 keessa badhaafte. Koreen fannoo diimaa addunyaa Sudaan kibbaa bakka beelli hamaan rukuteef qilleensarraan gargaarsa midhaan nyaataa buusuu fi jalqabee jira. Siviilota kumaan lakkaa'aman kanneen walitti bu'iinsa sanaan qe'ee ofiirraa godaananiif malli tokkichi gargaarsa ittiin kennan qilleensarraan midhaan gadhiisuu fi qofaa akka ta'e beekameera. Simpooziyamiin dhimma wabii nyaataa kan waggaa ka gumii The Chicago jedhamuun qindaa'e Waashingtan DC keessatti geggeessamaa jira. Wabii nyaataa mirkaneessuun ka danda'amu mootummaaf jaarmoliin dhuunfaa hoogganoota dhaloota haaraaf ilaalcha yoo kennan qofaa ta'u gumii kanarratti dubbatameera.
Jiraattonni Sudaan Kibbaa kanneen mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaananii keessa jiraatan hoogganaan waliigaltee nageenya biyyattii kan bara 2015 to'atu hojiirraa ari'amuu qabu jedhan. Jiraattonni dura taa'aa gamtaa to'attootaaf komishina qorannaa Fiitus Mogaa'ee ajjeechaa humnaan gudeeddiif yakkaawwan kabroo humnooti mootummaan siviilota irratti raawwatamu hin gabaasin hafan jechuun qeeqan. Masaraa mootummaa Somaaliyaa irratti haleellaan moortaaraa raawwate yoo xiqqaate namoota 7 madeessee jira. Aangawoonni nagaa eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miidhaan hangi tokko kan dhaqqabe ennaa moortaarri keellaa masaraa pirezidaantii haleeletti ture. Aangawaan nagaa eegumsa gameessii kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni keellaa sana qulqulleessuu irratti bobba'an 3 miidhaan irra ga'ee jira. Hollaa keellaa pirezidaantii sana moortarri kabroon haleelee siiviilota 4 galaafachuun illee beekamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmoota irratti dubbachuurra marii haalduree geggeessamaa ture irratti kanneen hirmaatan paartiileen mormitootaa ka biyyoolessaa paartiin mootummaa agammaatti dhimmoota ijoo irratti dhimmoota ijootti seenuutu irra ture jedhu miseensa paarlaamaa Itiyoophiyaa duraaniif pirezidaantiin kabajaa paarlaamaa tokkummaa Afrikaa utuu dhimma ijootti hin seeniin dura utuu sirna deemsa walga'ichaa irrattis waliin galiin yeroon darbe akkasumatti badee jechuudhaanis qeeqanii jiru. Dooktar Ashabbir Walda Giyoorgis gabaasaa kan Iskindir Fireewtoo ergee soraatu dhiyeessa. Paartii biyyi bulchitu yaadegee fi paartileen mormituu eegii mari'achuuf walii galanii akka itti mari'atan irratti ammoo dubbachuuf kortaa'anii amma jisadii keessa jiran. Akka mariin jedhamtuun itti deemuu maltee fi waan hedduu irratti wal mari'achuu fedhan taatullee kaleellee mariin suniin hin taane guyyaa dhibiit dabarsan. Madirek waan gaafanneef deebiin isaan argannee jechuun marii tana keessa baate. Paartileen dhibiin ammoo marii tana keessa ba'uuf dhibaachuu isaanii irratti kormana marii isaanii yaamaniitiin waan jedhan jechuu fi qophii jiran. Omtaateefuyyuu mariin tunin hagammaatti guyyaa 90 teette waan guddoo irratti guddoo waliin dubban. Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis miseensmaan marii Itiyoophiyaa ka duriitii fi ittaanaa pirezidaantii Paan Afrikaati saatiin waliigaltee malee dabarte hedduun lafumatti baddee jedhe. በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ውይይቱ መጀመሩን ማድነቅ እፈልጋለሁ። በጎ ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እርስ በርሳቸው እዚያው akkana jedhu Dr. Ashabbir waan qaraa waan marii jalqabuu tanaatiyyuu akka kiyyatti waan dansaa talammeessoo karoor paartii isaanii ka qabanii wal agarsiisanii yaadaan guddoo walitti dhiyaachuu baatanillee waan biyya irratti akka paartii guddatte wal dorgoma hojjechuu fi qalbii suniin hojjechuu malan tun ta'uu baannaan ammoo guyyaa marii akkana kana lafa badaa jedheetiin dubbadha akka yaad kiyyaatti. Paartiin biyyi bulchitu karaa kanaan deemuu malte paartiin taanilleen karaa kanaa deemuu maltee jedhaniitiin yaadaan wal agarsiisanii waliin hojjechuu malan yoo akkasiin deeman namilleen abdii argata jararreerra garaan herregataa jedha Dr. Ashabbir. Akka herregaa Dr. Ashabbiriitti paartiin biyyi bulchituu fi paartileen mormituu hagammaatuyyuu sila waan hedduu irratti walii galuu malan waan ummatii isaan irraa eegullee hojjechuu malan yoo carraan wal nam mari'achiisu akkana kun argamellee wal dubbachuu fi wal mari'achuu wayyi malee. ዲሳኒቲን ባውማል አብዲ ኩታቹን ለማለ ጀራ ዶክተር አሸብር ፖለቲካ ላይ ብዙ ጊዜ የሚባለው ተደራድረ ያገኘው ውጤት ከዜሮ በታች አይሆን ነው የሚባለው ኔጌቲቭም እንኳን ዋንዮ እዱ ሲያሳ ከሰ ጀደን ተኮ ጅራ ቡዋናቲን ሲያሳ ከሰቲ ማሪያቴቲን አርገተ ዜሮ ገርታው ማለ ጀደን ወልዳበኒ ገርገርባውለን ሚዳ ቀብድ ተናፉዩ ቡዋ ጉያን አርገታን ጉዲሱ ደሙ መላማለ ወልዳበኒቲን ወልገርገር ፈጋቹ ማለ ጀደ yoo mariin tun sila akka fedhanitti deemte bu'aa keessa argatan keessa tokko seer filannoo biyya wayyeessuuf danda'anii jedhe yoo sila falmiin tun jabaachaa deemte akka jechaa Dr. Ashabbiriitti paartileen mormituulleen jabaatanii ufiin dhaabachuullee danda'ani paartileen mormituu ka duri carraa akkana kana walitti dhufuun arganilleen amma carraa walitti dhufanii waliin dubbachuulleen argatanii jedha.
ብዙ ጊዜ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በግላቸው ሲሰሩ እንጂ በጋራ ዓላማቸው የጋራ ዓላማ አለ። ፓርቲleen mormituu yoo hedduu kophumatti hojjetan malee waan wal qarqaaranii paartii mormituutiin falmanii achumaan gara mo'annaa isaan geessa yoo isaan jedhan yoo hedduun argite tanaaf yaadii isaanii yoo hedduu gargarii babba'aa jedha. Paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormituu biyyi keessa jiran deemsi siyaasa Itoophiyaa irratti waan hedduu irratti sila wal mari'achuuf karoora baafatani. Korii akkana kunin marroo hedduu tataa'e ammallee jittaanutti dabarsan. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45. Qophii fayyaa. Yuunaayitid Isteets baajeta gargaarsa alaa hanqisuun ishee tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaatti daafonni fiduuf duula tallaalii pooliyoo torban kana keessa Afrikaa keessatti geggeessamutti fuuleffata. Qophiin har'aa jaalannetu dhiyeessa. Hayyoonni eegumsa fayyaa addunyaarraa walitti bobba'an torban kana Johannesburg Afrikaa kibbaa keessatti wal ga'u. Kunis addunyaa irratti lakkoofsi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa hanqataa dhufuu fi rakkinoota kanneen biroo fayyaa namaa waliin wal qabateen kan ka'e lubbuu haadholii fi ijoollee du'arraa oolchuu irratti qiyyaafataa jedha gabaasni Aniitaa Paawul Johannesburg irraa ergite. Kunis Yuunaayitid Isteets gargaarsa addunyaaf gootu hanqisuuf yeroo karoorfatteetti waan ta'eef waa'een fayyaa haadholiif daa'immanii irratti hojjechuun cimuuf deema. Ugaandaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa booddee tafaa ta'uun akkasumas hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa leenjii qaban lakkoofsaan gadi bu'uun miidhaan ni fidu lakkoofsa namoota du'aan boqotaniin madaalama. Tajaajila eegumsa fayyaa akka jajjabaatuuf kan qabsa'an Fariidaa Waanje jaarmeyaa White Ribbon Alliance jedhamurraa akka ibsanitti. We are losing 17 mothers and 106 newborns every day. Guyyaa guyyaatti haadholii 17 fi ijoollee haaraa dhalatan 106 du'aan dhabaa jirraa jedhan. Obboleettii Waanjee bara 2013 dooktoroonni yeroon ishee dhaqqabuu dhabuurraa akkasumas dhiigi kennamuuf dhabamuurraa du'aan boqotte. Da'umsa irratti dhiiga hedduun waan dhangala'eef ijoollee ishee xixiqqoo 4 dhiiftee hospitaala Kaampaalaa keessatti duute. Mucaan dhalate garuu lubbuun hafuuf carroomus sammuunsaa dhukkuba cerebral palsy jedhamuun miidhamee jira. Kanaaf akka ijoollee umrii isaatti qaamisaan guddatu qaamisaas haala to'achuun hin danda'amne yeroo hundumaa hollata. Baadiyyaa Ugaandaa keessatti haalli jiru caalaatti hamaadhaa jedhu Waanjeen. There are no health workers. There's a general lack of life-saving commodities. The infrastructure is poor. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaan jiran walumaa gala meeshaan ittiin lubbuu namaa du'arraa oolchan hanqina jira. Caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaadha. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lafa jiraatan hin qaban, wiirtoleen fayyaas bishaan hin qaban jedhan. Addunyaa irratti hanqinni akkasii fi rakkooleen tajaajila eegumsa fayyaa kanneen biroo du'a haadholii fi ijoollee kan silaa ittifamuu danda'an 2.4 waggaa waggaan dhumu. Waggaa 17 booda jechuun bara 2030tti jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti hanqinni hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa 18 mudachuuf deema. Hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaaf qabsaa'onni biyyootii 45 irraa ta'an rakkoo kana irratti mari'achuuf Johannesburg keessatti wal ga'uuf jiran. Qondaalli UNICEF Stephen Peterson VOA'f akka ibsanitti qorannaan wal'aansa fayyaa baasii guddaa gaafatuu fi walxaxaa ta'e ituun gaggeeffamin bu'aa guddaan argamsiisuu ni danda'u jedhu. We have many effective medical interventions that can save lives. Wal'aansawwan fayyaa bu'aa quubsaa ta'e argamsiisan ni jiran garuu uummata barbaadu dhaqqabaan jiran. Uummatis yeroon wal'aansa fayyaa barbaachisan kana hin argatan. Kanaaf wanni irratti mari'annu tajaajiloota kana akka hin arganneef danqaa jiran hanqisuudha. Kanas tajaajila eegumsa fayyaa waliin ga'uuf tajaajila kana bifa fooyyeen dhiyeessuu fi baasii uummanni tajaajila eegumsa fayyaaf kennu madaalii keessa galchuun ta'aa jedhan. Akkas goonaan uummata 3 keessaa harka 2 du'arraa oolchuun ni danda'ama. Biyyoota Afrikaa sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa kan hawaasaa babal'ateerraa bu'aa argatu.
tajaajiltoonni eegumsa fayyaa kan sadarkaa gadii waan dhukkubsataan barbaadu ka bu'uuraa kennuun ba'aa neersotaaf dooktorootarra jiru hanqisuu danda'u. Garuu jijjiirama kana argamsiisuuf maallaqa barbaada. Kanaaf aangawoonni eegumsa fayyaa ka sadarkaa olaanaa Ameerikaan bajata ramaddu hanqisuuf murteessuun ishee akkaan isaan yaaddessee jira. Kanarratti waan jeenis walii galu. We are truly concerned that donors are cutting back funding because arjoomtonni maallaqa kennan hanqisuun dhugumatti yaaddessaadha. Sababiinsaa mootummoonni keenya waa'ee fayyaaf ilaalcha duraan kennan yeroo hedduu maallaqa arjoomtotaa irratti hirkatuu jedhan. Kanaaf kana sirreessuun yeroo dheeraatti fudhata. Kunis yoo dhugumaan ni sirreessu ta'ee jedhu waan jeen. Biyyoonni gargaarsa arjooman murtii maallaqa gargaarsaa hanqisuuf qaban keessa deebi'anii ilaaluudhaan tajaajila eegumsa fayyaa biyyootaaf maallaqa akka ramadan abdiin qabaa ka jedhan waan jeen. Nuti gandeen addunyaa keessa jiraanna waan taaneef dhiibbaanni tajaajila eegumsa fayyaa irratti godhamu kamiyyuu hunduma keenya miidhaa jedhaniiru. Dubartoonni da'umsa irratti du'an kun haadha, obboleettii yookaan intala namootaa waan ta'aniif ilaalchitti kennamuu qabaa jedhu. Gama kaaniin hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kuma kurna hedduun biyyoota Afrikaa waaltaa fi gama dhiyaa keessatti bobba'uudhaan tallaalii farra pooliyoo ijoollee umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an 1,11 miliyoona 16 caalaniif tallaalii kennaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaaf UNICEF dhukkuba laamshessaa yookaan pooliyoo jedhamu ardii Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf duula tallaalii kana gaggeessan jedha gabaasni Liisaa Shelaayin. Dhaabbattoonni lameen kan tokkummaa mootummootaa kun akka gabaasanitti namoota fedhii isaaniin bobba'an 190,090 lafoo yookaan immoo biskileetaan manaa gara mana namaa adeemuudhaan magaalaaleef gandeen biyyootii Afrikaa 13 keessatti tallaalii kennaniiru. Duulli akkasii pooliyoo dhabamsiisuuf qindoominaan al tokkoon yeroo bal'inaan Afrikaa keessatti gaggeeffamu kun ka duraati. Duulli kunis guyyaa 3 torban kana keessa gaggeeffame. Jaarmayaan fayyaa addunyaa keessatti sagantaa dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetuuf daayirektara kataan Michael Zafran akka jedhanitti The synchronization of these immunization campaigns is needed to rapidly strengthen protection. Duulli tallaalii kun bifa qindoomina qabuun akka geggeeffamu kan barbaadamee fi atattamaan akka ofirraa ittisuu danda'aniif ture. Ijoolleen walduukaa yeroo gabaabaa keessatti yoo tallaalaman vaayirasiin pooliyoo lafa keessa dhokatu hin qabu. Baatii hagayya bara 2016 Naayijeeriyaa kaaba bahaa kutaa Bornoo keessatti ijoollee 4tu vaayirasiin pooliyoo laamshesse. Iddoon kun waggootii hedduuf haleellaa hidhattoota Boko Haram jala ture. Yeroo waggaa 2 caalu keessatti pooliyoon Afrikaa keessatti argamuuf yeroo sana ka jalqabaa ture. Mootummoonni naannoo hara Chaad jiran fayyaa uummataa kan ilaaleen labsii hatattamaa labsuun duulli tallaalii raabsuu gaggeeffamee ture. Zafraan akka jedhanitti erga yeroo sanaa as jechuun ega hagayya 21 as pooliyoon argameen beeku. Garuu vaayirasiin pooliyoo ammayyuu naannoo sana jiraachuu mala jechuun kan VOA'f ibsan Zafraan kunis sababaa rakkoo gargaarsa dhala namaa tasgabii siyaasaa dhabamuu fi walitti bu'iinsi gaggeeffamuun kan ka'edha jedhan. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa haala hamaa balaa geessisuu maluu fi rakkisaa ta'e keessa sosso'aa akka turan dubbataniiru. We cannot be sure that some of our vaccinators kanneen fedhii ofiin tallaalii kennan yookaan immoo hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa hangi tokko balaa of wareegdotaan hin miidhamne jechuu hin dandeenyu. Gama biraatiin haleellaan akkasii kallattiidhaan wiirtuulee tallaaliin itti kennamu irratti hin fuuleffanne. Garuu gidduu gidduutti miidhamuudhaaf hireen isaanii jira. Waggootii dhufan 3 keessatti namni dhukkuba pooliyoon qabame hin gabaafamin hafnaan Afrikaan pooliyoo irraa walaba ta'uun ishee labsamuuf jira. Kun immoo dhukkubicha guutummaatti dhabamsiisuuf dhiyaachuu agarsiisa. Garuu Afgaanistaanii fi Paakistaan keessatti namni pooliyoon qabaman 5 ni jiran. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee walitti deebina nagaatti. An jaallannee gammadaati.
amma immoo labsii yeroo atattamaarra dheeressame ilaalchisee yaada dhaggeeffatoota keenyarraa nu dhaqqabe dhiyeessina tigistituu qindeesse. Egaa labsiin yeroo atattamaa ji'a 4 dheerachuu isaa ilaalchisee yaada qaban warra feesbuuk irratti nu hordofan maamiltoota keenya gaafannee turre namoonni baay'een yaada isaanii kennaniiru ammas kennaa jiranii amma ammaatti gara yaada 100 nu bira gahee egaa hundi keessanuu warra yaada kennitan galatoomaa isiniin jenna gara yaadota nu bira gahaniin darbaa. Abdurrahmaan Abdulnaasir kuni nu'iif haaraa miti garuu wanti garaana nyaate dhaaboliin maqaa saba kanaatiin sosso'an gaafa namni lafarraa dhume dhufanii biyyee duwwaa bilisoomsuu heedanne jedhee booda waggoota 27 guutuu yoom labsii yeroo atattamaa jalaa baane beeknaa harreen duute waraabessan sodaatu jedheera. Maamilli keenyaan biraan Darajjee Tolasaa jedhamu uummanni tole jedheen fudhannee aangoo waan qabaniif dheeressuu jeequmsi nafuu jedha. Egaa dhaggeeffatoonni kaan immoo dheeressuun maaliif barbaachisan jedhu irratti immoo yaada isaanii kennatan jira. San keessaa Najib Nazir tokko komaand poostii kanaan mootummichi akka bulchuu hin dandeenye waan beekeef dheeressuu danda'ee jedha. Maamilli keenyaan biraan Latii Sassaabaa jedhamu immoo labsichi yeroo yaalisaa xumuruu waan hin dandeenyeef akkuma hojjetaa reefu qaxaramee gahumsa dhabee yeroo dabalataa barbaachisee jedha. Maamilli Turaa Usmaan jedhu immoo turtiin labsichaa hanga ammaa bu'aa yookaan immoo nageenya warri fide jedhanii himan hoo dhugaa ta'e maaliif dheeressuun barbaachisee jedhee gaafata. Hundumti keessanuu galatoomaa jenna. Hawwii intala abbaa gadaa gamashiitiin kuni dhugumaan gabrummaa dhugaa oomsee aangoo fi karoora ittiin dheereffatu malee wanna biraatti miti Itoophiyaan seeraan ala jiraatti jetteetti. Maamiltoonni keenya ammi tokkommoo makmaaksan waan isaanitti dhagahame nu ibsaniiru mee tokkosinii dubbisaa. Isaan abbaa cabsaa jedhama nagahee na dhiisa jette hantuunni bishaan boolla seentee karaa baatu dhabnaanii jedha. Tolasaa Tujubaa gamasaatiin mootummaan gaafii uummataa karaa nagahaa deebisuu dhiisee humna waraanatiin uummata doorsisuun yakka jedha. Maamilli keenyaan biraan Yohaannis yaadataa nuyin waa'een komaand poostii homaa nun dhibuu durattis ta'e ammas hidhuus ta'e ajjeesuun uummata Oromoorra hanturee komaand poostiin waa'ee qabsoo uummata Oromoo boodattiin deebisuu jedha. Musaa Abdallaa immoo kana jedha. Biyyattiin nagaa taate jedhanii kan odeessaa turan garuu har'a uggura dheeressan jedhan mootummaan ammas kijibaa jira qabsoon itti fufaa jedha. Abdul Jabbaar Kadir labsii kana bubbulanii heera taasisuun isaaniin ooluu yaada jedhu kenne. Magarsaa Galmoos bara 26 qawween bulaa turre kun nuuf haaraa mitii jedha. Egaa ammallee yeroon dubbisaa jiru kanatti yaada baay'eetu dhufaa jira maamiltoota keenya biraa. Abdii Oromiyaa gamasaatiin labsii yeroo atattamaa dheeressuun isaanii akka yaada kiyyaatti tokko yeroo ammaan tana naannoo Oromiyaa godinaalee 5 keessatti weerarri jiraachuun beekamaadha. Weerara deemaa jiru kana abbaan aangawoota mootummaa TPLF harka keessaa qabaachuun isaanii beekamaadha. Kanaaf akka uummanni Oromoo diina kana ofirraa hin dhorkineef labsii kana harka duraatiin hidhuufi jedha. Kabajamtoota maamiltoota keenya yaada nu biraan geechan hundaafuu ammas irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti. Galatoomi Tigist dhaggeeffatoota keenyaa ka yaada isaa dhaamsa sagaleen nuuf ergalee ni jira. Haala galatoomaa waa'ee ekstern gochuu mootummaa waa'ee labsii muddamaa kanarratti yaada kennuudhaafi kun egaa paartiilee mormituu nagaa dhabsiisuutii fi dararaa itti fufeetiin hin jiru mootummaan itti fufuudhaafi kan kana godhu. Kan biroo immoo sodaa cinqee keessa waan jiraniif kanaaf jecha uummata karaa seeraatiin karaa haasawaatiin karaa nagahaatiin uummata tasgabbeessuu waan dadhabaniif humnaan hamma dandeenye gadi qabnee bulchina jechaarra waan fudhatamu fakkaata. Kan biroo immoo amma kaluu kana fakkeenya boona kana laand fiil irraa gara taasisuudhaaf fayyada kanas boordarii finfinneedhaa Oromiyaatti achi seensuuf fayyadu kanas ofishaalii dubbatan malee keessa akkasumatti deemaa jiru. Overall haalli mootummichi haala jiruuf duuba deebi'ee akka biyya kanatti fufsiisan bulchuu hin dandeenye waan qabaniif ofitti amanamtummaa mootummaa tokkorraa eegamu waan hin qabneef kanaaf jecha ekstern uree fakkaata. Garuu bu'aa hedduu waan buusu miti. Kana yeroo kaluu keessatti waan arguu jirru kanuma jechuufi galatooma. Dhaggeeffataa keenya guddaa galatoomsan dhaggeeffatoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15,580 15,630 15,700 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata.